Akkam jirtu ijoollee nageenyi badhaadha. Kun qophii afoolaati. Qophiin afoolaa torbee kanaa geerarsa irratti xiyyeeffata. Torbee darbee akaakuu afoolaa keessaa geerarsi tokko ta'uusaa isiniif himneerra. Gosoonni geerarsaa geerarsa gootatii fi geerarsa misoomaa jedhamee akka qoqqoodamu. Geerarsa kan geeraru nama goota ta'ee fi bara durii ammoo mirga kan qabu jechuudha. Yookaan ammoo diina biyya cabsuudhaaf biyya kuffisuuf dhufe ofirraa kan deebise goota geeraru jechaadha kuni. Goonni qondaalomee abbaa mirgaa ta'ee ni geerara ni dhaadata. Warri mirga hin qabnes goota faarsee dhaadatee leellisee booharsa. Isaan akkanaa ammoo afoolee jedhamu. Afooleen ni geerarti, seenaa gootaa himti, ni sirbiti, ni sinsumti, maqaa gootaa eegdi, biyya gootaatis eeydi. Haala kanaan Oromoon geerarsaan faaruu fi mirriiqsaan walis faarsa, ergaa waliif dabarsa, dabeessa ni gootomsa, goota ammoo ni booharsa. Goota onnee dhaadatu ka'oo gatoo qarcaa kadiini nurraa nyaate. Silaasaan deebimna osoo deebisuun tolle gootan diinaan sagannee dhiirran gaafa aanole seenaan naman dagatu hin dagannu yoomillee gugurraa ijoollee arsee gaafa lola azule waa beegamatti ceenne gootan baalee yoo laallu dhiirran diddaa dhukaasee mammad gadaa qaallu gaafa lola loombirii homaa jeneraal waaqoo guutu aliyyii cirriifaa dhiirra rasaasta kan xiyyaara samii butu ijoollee gaara gooni gootan hin beenne hiloo. Jeneraal Hussein Bune Kolonel Adam Jilo biyya keessaa falatti ulfaata kabajamoo haajicha keenya gudda Abdullahi Ganamu gadi galoodhaa miti ila gootanni kenna gamichiitii yoo dhumne haaji Adamiin benna gantuuf kijibduu miti ila gootanni kalee bookeedhaan hin dhaalamtu qeen haaji roobale tura abbaa guutamaa hawaas abbaa jamaa roobale dabee sarraan dhalanne leencatu leenca dhali. Hedduu deena waalle mamatata ta'alaano gadab diriira himaqee bakka laaddawaano hasaasa adadalatti goota Allah waa biyyo leenca daggalarraa sitta salphattuu biyyoon ilma dudda dhalate goota dambalii gaada gameessa gameeyyoo tanna dhiigammada awwaama langanatti yaadumnu haadha karra shanani shaashamannee faarsinaqee haajiyasan gammadaa dhiira darabaa hin qabne leenca ija barbada. Dirreejaaleen siidina dhoggita teessoo lafa gootaaf yayyuu qeeboon samoo meessu. Goonni maaliin beekama? Goonni qondaala jedhamu gurrarraa biliqqee irra irratti irboora mataa irratti ammoo qororoo ofirratti diratee baallii suuqqatee beekama. Akka mirga qabu mallattoo kanniiniin beekama. Namni mirga hin qabne geeraruu hin danda'u jettanii gaafachuu dandeessu. Ni danda'a ijoollee. Namni mirga hin qabnes ni geerara garuu urkoo jedhamuun beekama. Bakka qondaalli jirutti afoo bahee geeraruu hin danda'u. Urkoo geeraru afoolee jedhama. Urkoon geeraru kun ammoo afoolee jedhama. Urkoon yookaanis afooleen akka qondaalaatitti biliqqee hin kaawwatu, qororoos hin godhatu, suukiis hin dibatu, irbooraa fi gogaa qeerransaa yookaan gogaa leencaa uffachuu hin danda'u. Silaasaan deebimna osoo deebisuun tolle gootan diinaan sagannee dhiirran gaafa aanole. Seenaan naman dagatu hin dagannu yoomillee gugurraa ijoollee arsee gaafa lola azule waa beegamatti ceenne gootan baalee yoo laallu dhiirran diddaa dhukaasee mammad gadaa qaallu gaafa lola loombirii homaa jeneraal waaqoo guutu aliyyii cirriifaa dhiirra rasaasta kan xiyyaara samii butu. Kabarruu kasheeraraa ka qarriffaa dareeraa heeree natti daakee qarriffaa natti saaqee ka eegee witiriraa ka qarriffaa sibiilaa huura kutee nabba'ee xiqqoo garaan nanahee ani saniyyuu hin badadne bonjaa dugdatti dhahee jedhamee geerarama. Dur yeroo mirgi bineensotaa bosonaa yeroon eegamne sana har'atti garuu mirgi bineensota bosonaa eegamaadha. Isinis ijoollee bineensota kunuunsuudhaan goota misoomaa, goota barnootaa, goota daangaa ofii eegu taatanii hamilee kanaan guddachuu qabdu jenna. Egaa kaa ijoolleen Jimmaatis haala ittiin geerartu qabdi. Duraan dursee maqaan koo Munawwar Mahammadin jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Bulbuloo sadarkaa tokkoffaa. Amma kan isin qabadhee dhiyaadhee geerarsa.
Ashanana, ashanana, ashanana. Jirtu yaa jirana. Jireenyi gaariidha duuti asaari. Gucha lamaan gidduu qabattee silmiini gargar nu baasuudhaan keenyumaan keenyani. Si jiranaa jirtaa waliin jechaa turre dagatamuu hin qabu waada walii galle. Mee walaa hubannu gamasiif gamana osoo hin ta'iin nu walii salphina nu walii salphina. Namni waaqootti hin baane hafuu wayyaamaa dhalata. Namni lamootti hin baane hafuu wayyaamaa dhalata. Namna caaluutti hin baane hafuu wayyaamaa dhalata. Namni lamootti hin baane hafuu wayyaamaa dhalata. Garaanaa dhabu burreedha gadhee goota simbaata. Lammiidhaan taane hafuu wayyaamaa dhalata. Geerarinaan jettus geeraruuree laata. Ejjetteeree dhangalaa'ee anas nagaa sisiga'ee yoo walii galanii kaan alaa galanii walii galuun ulfina faffaca'uu osoo walii gallee bulbuloo faggaaroo ayyuu baay'ee qabna osoo walii gooraanaaf gujiirraa ayyuu baay'ee qabna shawaa farargeerraa gootaa baay'ee qabna. Kofi maddoo eenyuufi uffannaan bareedaaf ka'uu qabnu waan ittiin nu komatu nurraa madda waaddina duroo uffannaa kaleessa jarree yaada wal qoqqoonne ofitti galchaa turre gal abbaaddaan nun fayyadu kophaa fiiguuni har'aas ta'ee kaleessa kan akkan barbaadutte. Ejjetteeree dhangalaa'ee anas nagaa sisiga'ee yoo walii galanii kaan alaa galanii walii galuun ulfina faffaca'uu salphina osoo walii gallee gooraanaaf gujiirraa hayyuu baay'ee qabna osoo walii gallee bulbuloo faggaaroo hayyuu baay'ee qabna osoo walii gallee. Meenuu marti itti haayannu. Waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa. Kana namaan isiniif dhiyeessu geerarsadha. Geerarsa aadaa Jimmaati. Uummanni Jimmaa yeroo xiiqiin itti dhaga'amuu fi yeroo waa isa qunnamu akkamitti ibsata karaa geeraraatiin geerarsaatiin kan jedhudha. Innis geerarsa waa'ee xiiqii yookaan immoo waa'ee yeroo tokko waan tokko isa mudatu kan geerarudha jechuudha. Yeroo kan harkisa dhiphatu kan inni geeraru uummanni Jimmaa akkam taalaata kan jedhu isiniif geerarudhaa fi obsaan akka dhaggeeffattan abdiin qabaanis geerar naan jedhu ijoolleetti geerar naan jedhu tani maalan geerare ani maalan geeraraa ta geerar obbaan birriitti inni yaaddoo fitateet inni gaangoo bitateet inni goombisaan dilbiitti inni sangoota qindii akka hin midhaanii reeti ijoolleet akka hin midhaanii reeti beela'ee nyaadhee malee. Beela'ee nyaadheef malee biyyoormaa gaariidhaa reetti rakkadheen taa'eef malee. Mana citaa dulloomee ijoolleetti mana citaa dulloomeetti dagalee gada deemaa. Dagalee gada deemaa ilma namaa gabroomee ilma dhiiraa hiyyoomee sagalee gada deemaa. Namni manni dhimmisu ijoolleetti namni manni dhimmisuuti bokkaan gungumuu jibbae. Bokkaan gungumuu jibbaati namni niitiin dubbattuuti galgalli gahuu jibbaati keessummaan nufuu jibbeetti gurbaa. Roobi yaa bokkaati amma lafa geessutti. Hamma lama geessuttiitti boohi yaa garaatti amma waa dhageessutteetti. Luuccaan haadhe mataa kootu amma naaf marga jedheetu guddaa yaade garaan koos amma naaf darba jedheetti. Luuccaan koos amma margaatti barri sammaanaa darbeetti gurbaa. Allaattii raasaa mukaa ijoollee raasaa mukaatu weeni raasa daggalaatti barii gaanam galgalaatti allaattii yaa joobireet kottu mee duula dhaqna hadnoon ajjeesee fi nyaattaatti yoon du'e anuu nyaatta yoo du'e ana nyaatta. Surree jilbarraan cittee tabbaatu waraanna taat beela ijoollummaan dhuftee tabbaatu tattaaffate.
Elameeti yaabbaabbaat elameeti yaabbaabbaat akkana yaabbaa koo. Akkana yaabbaa koo tamma ka'een geeraraat akkana irraa geeraraat dina kee mataa cabsaa maqaa keetan ol kaasaa. Arjoon arjaan hin jiru ajoolleet arjoon arjaan hin jiru urgeessaa lataa malee. Urgeessaa lataa maleetti farsoon ajaan hin jiruuti farsoon ajaan hin jiruuti bukeessaa bada maleetti bukeessaa bada malee. Bukeessaa bada maleetti bukeessaa bada malee. Arjoon gamni hurriidha ajoolleet arjoon gamni hurriidha ani yaade goota koe. Ani yaade goota kooti isa fuunyaan sirriidhaatti isa fuunyaan sirriidhaatti isa fuunyaan sirriidhaa. Reettiin goorana guuttee ajoolleetti reettiin goorana guutteetti korbuu koo keessaa dhabee. Korbuu koon keessaa dhabeetti lammii baarcuma guutee kan goota koon keessaa dhabeetti goota koon keessaa dhabee goota koon keessaa dhabee. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa maqaan koo Nagaasaa Badhaanee Gaariin jedhama. Mana barnootaa lakkoofsa 2 magaalaa Aggaarorraati OBN Gaammee chaanaalii baay'ee sin jaallannaa ijoollee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Geerarsi kan gootaati jenneera. Geerarsa kan geeraru goota fi qondaala jenneera. Qondaalli abbaa mirgaati. Goonni ammoo goota ajjeesaa abbaa mirgaa ta'eedha. Goonni ammoo mirga namaa hin dhiibu. Meenuu marti itti haa yaannu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu. Egaa kaa ijoollee walumaa galatti waa'ee geerarsaa ilaalchisee kan isiniif dhiyeessaa turre kanumaan xumurra. Torban qophii afoolaa kan biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Hammasitti qophiilee OBN Gaammee daawwadhaa jechaa nagayatti jenna.